Dhimmoota gaggeessummaa murteessan. Factors of leadership. Gaggeessummaan haalota adda addaatiin murtaa'uu danda'a. Dhimmoonni gaggeessummaa murteessan kanneenis kallattii adda addaatiin kan ilaalamuu danda'an waan ta'aniif hedduu ta'uu danda'u. Haa ta'u malee isaan ijoo haala waliigalaatiin dhimmoota gaggeessummaa murteessan jedhamanii beekamtii kan argatan afuridha. Isaanis gaggeessaa, leader, hordoftoota, followers, communication fi haala qabatamaa situationidha. Gaggeessaa leader namni gaggeessaa ta'e kun nama akkamiiti? Ga'umsi muuxannoo fi tooftaan gaggeessummaa isaa maal fakkaata? Manni hojii yookaan dhaabbatichi tooftaa gaggeessummaa akkamii gaafata? Dhimmoota jedhan kan hammatudha. Ciminii fi laafinni gaggeessaa milkaa'ina yookiin kufaatii mana hojichaatiif karaa saaquu kan danda'udha. Kanaafuu gaggeessaan hanqinaa fi cimina isaa tokko tokkoon adda baasee beekuu qaba. Kunis hordoftoota isaa biratti dhageettii argachuun amala gara fuulduraa manni hojichaa yookaan dhaabbatichi yookaan gareen qabate ka'ee milkeessuuf gargaara. Hordoftoota followers gaggeessummaan hojiirra ooluu kan danda'u yoo gareen namoota muraasaa hanga jaarmiyaa gurguddaa yookaan kutaa hawaasa xiqqaa irraa eegalee hanga sadarkaa biyya gahuu danda'u yoo jiraatedha. Isaan kana immoo wanti isaan walitti fidu galmi waloo akka bira gahamu yookaan milkaa'u barbaadamu jiraachuu isaati. Egaa adeemsa kana keessatti namoonni adda addaa tooftaa gaggeessummaa adda addaa barbaadu. Fakkeenyaaf mana hojii tokko yoo fudhanne hojjetaa haaraan hojjetaa buleessa caalaa deeggarsaa fi hordoffii barbaada. Hojjettoota miira kaka'umsa hin qabnee fi dadammaqinsa si'oomina akka horatan taasisuu barbaachisa. Kanaaf gaggeessan gaaffiiwwan hordoftoonni kiyya eenyu? Ciminaa fi hanqinni isaanii maali? Fedhiin isaanii maali? Kan jedhu xiinxaluu danda'uu qaba. Communication hojiin gaggeessummaa hariiroo qunnamtii gamlamee two-way communicationidhaan raawwatama. Bu'uuraan dandeettiin communicationii dubbii danda'u qofa osoo hin taane sonowwan quuqama qabaachuu, haqummaan tajaajiluu, safuu fi duudhaan uummata kan keessatti calaqqisu ta'uun hubatamuu qaba. Qabiyyee fi akkaataan odeeffannoon itti wal jijjiiramu bifa adda addaa qabaatus bu'uuraan garuu hariiroo gamlamee cimsuufis ta'ee laaffisuuf ga'ee olaanaa qabaachuu danda'a. Haala qabatamaa situation haalonni yeroo yeroon ni jijjiiramu. Haalota jijjiiraman kanneen keessatti gaggeessummaan kennamu bifa tokkoon ta'uu dhiisuu mala. Akkuma haala qabatamaa lafarra jiruu fi akkaataa barbaachisummaa isaa irratti hundaa'uun tooftaawwan gaggeessummaa adda addaatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf osoo rakkoon mana keessatti hin hammaatiin kallattii furmaataa kaa'uu fi erga wanti hundi kallattii gadhiisee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuun qixxee miti. Haalota jijjiiraman keessatti akkaataa fi tooftaan gaggeessummaa akka hojiirra ooluu barbaadamu bu'aa dhufu wajjin hariiroo kallattii qabaachuu danda'a. Hayyuun yukal jedhamu haalonni adda addaa amala gaggeessitootaa fi hordoftootaa akkasumas hariiroo waliinii isaanii irratti kallattiinis ta'ee kallattiin dhiibbaa uumuu danda'u.